Bakka adda addaatti kanneen Hegeree Miidiyaa hordoftan daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaadha nageenya keenya bakkuma jirtanitti sinaadha qabu isiniin jecha oduu yeroo kanaaf qabnu Hegeree Miidiyaarraa hangafoota oduu dursineetii isinitti himna. Lagni Abbayyaa jaarraa hedduuf biyyee fi warqee Itoophiyaa fuudhee deemaa ture. Itoophiyaan humnaa fi wareegama kafalteen ijaarrachuun kan badhaasu malee kan mormisiisuu miti jechuudhaan ibsa kenne muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Poolisii magaalaa Finfinnee namoota hattoota irraa meeshaalee fuudhanii gabaa irra oolchuu irratti opereeshinii gaggeessaa jiraachuu ibse. Biyyi Yuunaayitid Kingdom godaantonni biyyattii keessa jiraatan maatii isaanii gara UK yaamuu akka hin dandeenye yeroodhaaf uggura beeksiste. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa biyya walabummaa miidiyaa hin qabne jechuudhaan dhaabbanni walabummaa pireesii addunyaa gabaasa baasee mul'ise. Kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduutti aansinu. Uummanni Itoophiyaa dadhabee hifadhee odoo hin jedhin humnaa fi dandeettii isaatiin hidha laga Abbayyaa guutumatti hidhee xumuruu ibseeti jira. Yaa bishaan laga Naayil biyya ollaa Itoophiyaa Suudaan qaxxaamuruun Masrii tajaajiluu keessaa bishaan laga Naayil 86 bishaan laga Abbayyaa yoo ta'u, jaarraa hedduuf Itoophiyaan bishaan biyyoo isii keessaa warqee fi albuuda haxaawee biyyoota ollaa tajaajiluuf irraa honga'uudhaan hiyyummaa fi saaxiluu Dr. Abiy Ahmed himeeti jira. Kanumaanis muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawa dhiyeenya miidiyaa biyyattii irratti taasiseen Itoophiyaan humnaa fi beekumsa isiitiin bishaan kana kuufachuun fayyadamummaa bishaanii cinaattis kuufama biyyee bishaan kun hidhamurraa dhufuun warqeessa argachuu himeeti jira. Hidhamuun laga Abbayyaa if danda'u Itoophiyaanota akkasumas mallattoo itti amanamummaa Afrikaanota mul'isa kajaan Dr. Abiy Ahmed biyyoonni hidhamuu laga Abbayyaa isaan buufachiise nuti hidhanne bishaan keenya Abbayyaadha malee Naayilii miti akkasitti hubachuu qaban jechuudhaan Itoophiyaan bishaan kana hidhachuun kan badhaasu malee kan buufachiisisu miti jaan. Haa ta'uti malee kanneen guddina Itoophiyaa ijaan arguu hin barbaanne baandonni keessaa fi alaan ijaaramanii halkanii guyyaa odoo ololanii bishaan kun hidhamee eebbaaf dhiyaachuu ibseeti jira. Hidhamuun laga Abbayyaa walitti dhufeenya baandaa addaan kutee kaja'u muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed shirri diinonni seenaa keenya jaarraa hedduuf xaxaa turanii irraa kan ka'e dhaloonni hedduun abboota keenyaatti odoo hin fayyadamin dabraniiti jiru ja'a. Shirri kun diina seenaa qofa osoo hin taane baandaawwan biyya keessaa kanneen harma haadha teenyaa xuuxaa guddatanis kan xaxame jechuudhaan dubbateeti jira. Shirri baandaa fi baandaa waggoota 14f nu qoraa ture jechuudhaan ciminaa fi mohamuu dhabuun garuu milkaa'inaaf karaa gabaabsuun Itoophiyaanota guutuu kan boonsu ta'uu bareechee dubbateeti jira. Kanaanis dhuma baatii tanaa gaafa qaaqmee 4 guyyaa gammachuu Itoophiyaanotaa ta'uu Dr. Abiy Ahmed himeeti jira. Kana malees Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiin yaadama mootii Haayile Sillaasee eegalchisuun har'a xumuramuun yoon argu isaafillee galataatu mala jechuudhaan obbo Mallas Zeenaawii galatoonfateeti. Opereeshinii gaggeessaa jiru kanaanis meeshaalee konkolaataa 5 keessaa baafaman meeshaalee humna elektirikii guddaa daddabarsan 54 hattoota gareen ijaaramanii socho'an 4 waliin to'achuu himee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti qorannoo fi to'annaa namoota hattoota irraa meeshaalee fuudhanii gabaarra oolchan kutaalee magaalaa Finfinnee 11 keessatti qorannoon taasisa yogguu jedhamu hanga ammaatti kutaa magaalaa Lidataa qofa keessatti meeshaalee hanganaa to'atamuu himamee jira. Qorannaa gaggeessaa jiruunis iddoolee maqaa addaa Lidataa jalatti qabanii hiikaa garaajii hiikaa Sumaalee fi Abinnatitti guyyoota 2 qofa keessatti meeshaalee konkolaataa 5 meeshaalee elektirooniksii bilbila harkaa hedduun qabamuu kan himame yoo ta'u kompiitarootaa fi meeshaaleen humna elektirikii to'atan gurguddoon namoota hattuu irraa qeebalanii gabaa irratti gurguruuf osoo deemaa jiran to'annoo jala oolchuu fi gochoota wal fakkaatan irratti opereeshinii akka guutuu magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuun itti fufaa jedhamee jira. Ministeerri biyya keessaa Yiveet Kuparaan murteen kun torbaan kanarraa eegalee hojiirra ni oola jechuudhaan yoo dubbatanii godaantonni fi namoonni gara biyya British maatii isaanii fiduu akka hin dandeenye himanii jiru. Namoonni maatii ofii gara UK fiduu barbaadan paawundii 29 waggaatti argachuu akka qabanii fi iddoo jireenyaa gaarii qabaachuu akka qaban kan murtaa'e yoo ta'u maatiin isaan gara UK seensisuu qabanis maatii afaan Ingiliffaa dubbachuu danda'an ta'uu qaba jedhame. Godaantonni biyyoota akka Denmark, Switzerland maatii isaanii gara UK fiduuf waraqaa iyyannaa galfatanii waggaa 2 eeguu akka qabanis himamee jira. Biyyoota Afrikaatiin wal qabatee ittiin bulmaanni jijjiirame wal fakkaataadha yoo jedhamu UK lammiilee godaansaan gara biyyattii dhufan maatii isaanii gamas geeffachuu yeroodhaaf akka hin dandeenye beeksistee jirti.
Itoophiyaan sadarkaa Afrikaatti biyya gaazixeessituu ukkaamsuun sadarkaa qabattee jirtu ta'uu dhaabbanni walabummaa miidiyaa gabaasa bara 2026 dursee qopheessee ni foomse. Gareen mirga dhala namaatiif falman Itoophiyaatti taateewwan dhiyeenya kana bilisummaa pireesii irratti argame hedduu kan nama qaaneessu ta'uu ibsaniiti jiran. Taateewwan gabaasa walabummaa pireesii kanaa waliin wal qabatuun Itoophiyaan bara 2026 duratti ugura walabummaa miidiyaatiin Afrikaa irraa dursaa kan jirtu ta'uu ibse. Dhiyeenya ammoo gaazixeessitoota hedduu butuun achi buuteen isaanii dhabame hanga ammaatti barbaadamaa jiran ta'uu gabaasni kun ibsee jira. Adeemsi kun dhaabbachuu akka qabus akeekkachiisaniiti jiran. Itoophiyaan sababa gaazixeessitoota daangaa malee gabaasaa jiru jedhuun gaazixeessitoota ugguruu fi butuu bira dabranii haalli namoota gaazixeessitootaatti fi namoota isaan waliin hariiroo qaban irratti dhiibbaa godhanillee garmalee hamaa fi rakkoo haqabu ta'uu dhaabbanni walabummaa pireesii kun ibsee jira. Itoophiyaa keessatti gaazixeessitoota irratti tarkaanfii fudhachuuf aangawoonni Itoophiyaa gaazixeessitoota hidhuu fi ukkaamsuu irratti hedduu hirmaachaa kan jiran ta'us ibse. Waggoota dabran keessa mootummaan hanga tokko deemsa ayyama tamsaasa argachuu salphisu, tarkaanfiiwwan maqaballeessii ittisuu fi maddoota gaazixeessitummaa eeguu dabalatee tarkaanfiiwwan uguraa haaman salphisuuf tarkaanfii fudhateeti ture. Miidiyaalee dhuunfaas akka hojjetan bakki guddaan kennameefi ture. Haa ta'uuti malee dhiibbaan mootummaa daangaa Itoophiyaa bira dabre miidiyaaleen biyya alaa keessa jiraatan irratti xiyyeeffachuudhaan biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa gaazixeessitoota mootummaa Itoophiyaa qeequun himatan dabarsanii kennuuf akka gargaaran aangawoonni Itoophiyaa dhiibbaa akka godhaa jiran gabaaseeti jira. Kanumaan wal qabatee biyyoota Afrikaa walabummaa miidiyaa ukkaamsuu irratti amala wal fakkaataa qaban jeen Afrikaa kibbaa, Keeniyaa fi Ugaandaa keessatti siyyaalii wal fakkaatan akkanaa taasifamaa jiraachuu gabaasni bara 2026 dursee beekuun addeesseeti jira.